namni amantaa ifii guddisuu barbaadu kan biyya misoomsuu barbaadu amantaa nama biraatti hin bu'u seera mootummaan cabsu immoo seerri mootummaa kan kaa'ame kun sirriidha akka ija teenyaatti eeguudha qabna ammaas. Isa deebi'ee karaa malee waan hin taane haasa'ee amantaa daroo godhate yoomillee diinal islaam caakkaa shiftaan keessa dhokatee nama jeequ ta'uu qabu odoonu jirru. Heerri sabaaf sablammii Itoophiyaa tumatee achi keessatti wabii amantaa keenyaati waan ta'eef qixa kanaan hin cabataanaan hin qabsoofnan qaba. Heera mootummaa isaa kan saati kan mirkaneeffate kan qabsoo isaatiin fidate kana beekee mirga isaaf dirqama isaa beekee innis kabajee kanneen immoo hin kabajne immoo akkasaan kabaju gochuudhaaf qabsaa'uu qaban. Nageenya dimookiraasiif misooma dhugoomsuu keessatti ga'een hawaasaa bakka olaanaa qabata. Nageenyi guddina, nageenyi misooma, nageenyi dimookiraasii dagaagsuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessattis murteessaadha. Kun ammoo dhugoomuu kan inni danda'u hubannaan hawaasaa yeroo yeroon gabbataa ilaalchi biyyaalessummaa cimaan heera mootummaa irratti bu'uureffate yoo jiraateef kabajame qofadha. Itoophiyaanis daandii kanarra eega tarkaanfachuu jalqabdee bu'aawwan abdachiisoon mul'achaa dagaagaa dhufaniiru. Faallaa kanaan ammoo daandii sirrii kana cufuun karaa qaxxaamuraa dantaa siyaasaa guuttachuuf humnoonni badii alaas ta'e keessaa wixxifachuun isaanii hin hafne. Keessattuu amantaa da'oo godhachuun guddinaaf misooma mul'achaa jiru gufachiisuuf dhimma kana ammoo uummanni calliseen ilaalle waltajjii marii qophaa'e adda addaa irratti humnoota kana saaxiluun seeratti akka dhiyeessu sagalee dhageessisee irrattis walii galeera. Tibbanas mareen hubannoo heera mootummaa cimsu humnoota badii kanneen saaxiluu fi seeratti dhiyeessuuf itti walii galame magaalota godinaalee lixa Oromiyaa adda addaatti taa'amee ture. Tasgabbiin keenya hin fufa misooma irratti immoo hin jabaanna tokkummaan keenya nama tokkummaa keenya diigu hin qabna isa dide mootummaatti dhiyeessina isa kanaan waadaa mootummaadhaaf amma seennaa biyyi keenya lammaffaa biyya nageenyaati biyya misoomaati aanaa misoomaaf tattaafataa jirtuudha aanaa nageenyaati kanaafu waadaa seenna waltajjii kanarratti amantiin mirga jennee mirga daangaa hin qabne jennee akkuma barbaanne mataaf miillaan keessa baanee jireenya biyya keenyaa waan diiguu deemutti lixaa turre jechuudha. Hillinnas jechuudha. Amma kun amantii yoo biyyi jiraateedha. Namis yoo biyyi jiraateedha. Yoo biyyi jiraatetu keessa jiraatu. Biyya jechuun nama tokko miti lafa miti biyya jechuun qabiyyee ardiif samii kana gidduutti qabamee jiru lubbu qabeeyyii biqila dabalatee jechuudha biqiltoota dabalatee yoo kun jiraate nuyi jiraachuu dandeenya amantiinis jiraachuu danda'a jechuudha. Amantiin keenyas isa kaleessaarra hubannoodhaan akka namni utuu dogoggora tokko lixin kallattii bareedaadhaan himaammata mootummichaa wajjin wal simee ofii isaatiif biyya isaatiif kallattii gaarii akka inni mul'isu nutti argisiisuu isaatu na gammachiise jechuudha. Mootummaa akkasittiin amantiin kun hin kufin hin cabini waan barbaadde amani jedhu kana diinatti dhufuuf shororkeessa keessaa ka'uuf haala adda addaa mootummaa kanatti bu'uu dhufuuf akkuma mootummaan diinal islaamiin bira dhaabatee amantiin dhuunfaa abbaati abbaan akka barbaade geggeeffatu heera mootummaatiif seera biyyattii eegee jedhe nus immoo lubbuu keenyaan qabeenyaa keenyaan mootummaa bira hin dhaabbannan jedha. Namni tokko biyya isaa ni jaalata, saba isaa ni jaalata, amantaa isaa ni jaalata. Isa kanaaf saba ofii jaalatu kana hundi namaa kun immoo saba ofii jaalata kana hunda mirgi isaa kabajamuu ni jaallata. Kanaaf sabajaan ulfinni saboota hundaa kennamuun baay'ee biyya keenyaaf nageenya barbaachisaadha. Amantaa ofii ni jaallata. Akkuma amantaa isaa jaallatu kanatti amantaa isaa irra hundi amantaa isaa kabajamnaan amantaa hundaayyuu kabajamuun nageenya biyya keenyaatiif mirkaneessa. Mankaraarsummaa kan jennu gaafa caafii dhumaatitti ol baanee amantaa kiyyatu caalaa amantaan kun naa gadi jira amantaan kun sirrii miti kanaafuu amantaa kiyya humnaan fudhadhu wannan ani jedhe fudhadhuuti akkan ani jedhetti buli akkan ani jedhetti godhi gaafa jechuun jalqabuun mankaraarsummaan jalqabe. Mirgi amantaaf sirni diimokiraasii waliin faallessu sababni isaa
sirna diimokiraasii jechuun sirna mootummaa uummanni ufiin uf bulchu, ufiisaa uf gaggeessu, mootummaan aangoo qabatee jiru kan ummatichi teessise, kan ummatichi itti dubbatu raawwatuufi mirgi amantaa immoo kan uummanni ufiisaa hojiirra oolfatu, itti fayyadamu, dhuunfaa isaanis itti fayyadamu, waliin ta'es itti fayyadamu. Sababa kanaaf mirgi amantaa fi sirni diimokiraasii adeemsota wal faallessan miti, adeemsota wal deeggaran, adeemsota wal ijaaranii. mirgi keenya kabajamaa ta'uunsaa nu mul'ateera, mirkanaa'eera, baranneerra. Sichittis hamma kana caalaa uummata keenya iyyuu hin cimsannaa. Nageenyaadha kan nuti barbaannu, uummata kan keenyaaf illee kan nuti hawwinu nageenyaa jechuudha. Nageenyi yoo jiraateedha amantaa ofii sirnaan gaggeeffatanii haala gaariidhaan amantaa ofii gaggeeffachuun, nageenyi yoo jiraateedha misooma gaggeeffachuun, nageenyaan yoo jiraateedha. Kanumaafuu ummataan amantaa biraallee wal makaadhaan taanee wanta jirruudhaaf jennaan isaaniin illee wal dandeenye haala gaariidhumatti ergaa gaarii walii dabarsuudhaan rakkina jiru wajjin taanee hiikuudhaan warra amantaa da'oo godhachuudhaan ummataaf ummata hedduu seenanii, ummataaf mootummaa hedduu seenanii wal labsiisuudhaan ummata guddinaaf ariifachiisaa ta'e fuulduratti argachuudhaaf taa'aa jirtu, cinqamaa jirtu warra hedduu seenanii waa tokko tokko isaan bujaajisuudhaaf warra sosocho'anu itti qabsoofnee qorannee to'annee of keessaa baafnee balaaleffannee haala itti adeemuun barbaachisaa ta'e mootummaan keenya wajjiniin wal qabannee wal wajjiniin saaxillee baasnee amantaa keenyas haala gaariitti guddifachuudhaan biyya keenyas misoomaan haala gaariitti guddifachuudhaan haala kanattidha kan nuti ofii kan keenyaafis barbaannu. Amantaa keenya irrattis mirga nuu kennamee fayyadamuu qabna. Barnoota ilmaan keenya barattus, idilee irrattis, bu'uura irrattis, qura'aana keenya irrattis, masjiida keenya irrattis akkuma kan koo inni jaallata jennee ofitti quba qabnee ittis immoo kunoo tokko hin qabnu jennee ofirras keenyee amantaa namaa eeggannee amantaa fira keenya amantaa lammii keenya heerichaaf heera jechuun tumamee seerri immoo fudhatee ittiin nu bulchaaru kan kabajuu qabna. Walis kabajuu qabna. Hangafoota keenya kabajuu qabna. Waan nageenya booressuuf hin barbaadu yoo jiraates immoo ofirraa mormaa deebinees immoo warra nageenya booressu yoo jiraate saaxilee karaa barbaachisaa ta'e mootummaafis ta'e ibsee akka inni irraa deebi'u gochuudhaaf hundumtinuu qophii qaba jechuudha. Wanti guddaan heera mootummaa kana keessatti jiru wal danda'uu, walii galuu, tokko ta'uu, tokko bujan, yaada garaagarummaas qabaanne, amantaa garaagarummaas qabaanne, sablammoota garaagaraas taane waliin jiraachuun hin danda'ama. Amantaa ofii cimsachuun hin danda'ama. Misooma guddisuun hin danda'ama. Nageenyaan jiraachuun hin danda'ama. kallattiidhaan tacabbaatiidhaan qaamaan waan argame akka yeroo duraanii kawaarijaadhaaf wanta adda addaa keessatti hirmaate ummanni mootummaa wajjiniin hin hirmaata kana keessatti. Namni amantaa ifii guddisuu barbaadu, kan biyya misoomsuu barbaadu, amantaa nama biraatti hin bu'u, seera mootummaan cabsu immoo seerri mootummaa kan kaa'ame kun sirriidha akka ija teenyaatti eeguudha qabna ammaas. Seera tumamee kaa'ame kan wabii amantaa teenyaa waan ta'eef, wabii nageenya keenyaa waan ta'eef kana akka ija teenyaatti eenyee nus mootummaa wajji qabsoofnee farra shoorar keessaa akkasiisan farra misoomaa, farra nageenyaa, farra amantaadhaa waan ta'eef mootummaa cinaa dhaabbannee iddoo inni seennee xiinxallee uummata keessa akka bahu godhuudha qabna iddoo inni jirutti. Gara kan kootiin nan fudhas nan baradhas mootummaas nan jaalladha nan hordofasi heeraaf seera mootummaas nan kabachiisa ummata na jala jiranu galee gorsuudhaaf
barumsa iddoo kanarraa argadhe galee gorsuudhaaf dhaadheessummaa naannaa kan koo jiranu amantaa irrattis ta'ee yakka biraa irrattis ta'ee baasee kennuudhaaf qophiidha. Keeyyatoota baranne kanarratti mirgaa fi dirqama keenya barree jirra gatii ta'eef dhaabbachuudhaan keeyyata 25 irra dhaabbachuudhaan keeyyata 11s qabannee keeyyata 27s ilaaluudhaan firraa dhoowwuu dandeenya jechuu qaamni amantaa keenya dhiiboo jiraate. Nus wanta baranne kanaan amantaa nama biraa osoo hin tuqne jiraachuu dandeenya jechuu sichitti. Qaama amantaa dawoo godhatanii biyyattii jeequu deeman ta'uusaa barreera. Saaxiluufis if boodatti hin jennu bakka agarreettis mootummaa waliin taanee isaan kana akka diinaatti firraa adamsinee kan sirraa yoo ta'e hin sirreessinaa kan hin sirraa yoo ta'e immoo gara mootummaa dabarsuudhaaf qophiidha jechuun. Nama biyya jeequ isa deebi'ee karaa malee waan hin taane haasa'ee amantaa dawoo godhate yoomillee diinal islaam caakkaa shiftaan keessa dhokatee nama jeequ ta'uu qabu odoo nu jirru. Amma keessan jirretti immoo maal ulamaan rabbiin kuduraa isaatiin walitti qabee as fide kun waadaa wanti inni galee dhufe hamma danda'e rakkoo jiru mootummaadhaan mari'atee ofii isaatiifis biyyattiis eegee hamma danda'ametti ahadii biyyaaf godhee mootummaanis isaaf waadaa galee wajjin biyya eeguudha. Waan hin taane nama hin taane yoo kan agarre taane fuuldurattis booddeetti hin jennu. Waa hunda yeroo hojjennu yeroo dubbannu yeroo kaafu bu'uura heera mootummaa keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan bakka heerri mootummaa cabetti mirgi kamiyyuu cabuu danda'a. Heerri mootummaa bakka cabetti mirga amantaan caba. Heerri mootummaa bakka cabetti mirgi namummaa mirgi dimokiraasummaan caba. Heerri mootummaa bakka cabetti misoomni ariifataan itti ofiinsa qabu uummanni bal'aan irraa fayyadamaa ta'e dhufuu hin danda'u. Kanaaf amantaa dawoo godhachuudhaan heerri mootummaa karaa adda addaatiin cabaa akka ture mallattoo kan walitti agarsiifneef ofirraa kaaneetu kan ilaallu. Humni muraasa ta'e amantaalee dawoo godhatee amantaa haguuggatee rakkoo kan uumaa jiru jira. Kanas irratti akkam goonee karaa qabsiifnaa kan jedhu inni jalqabaa inni tokkoffaan kan mootummaan keenyatti amane barsiisuudha. Uummanni keenya heera mootummaa irratti hubannoo gahaa argachuu qaba. Heera mootummaa isaa kan saati kan mirkaneeffate kan qabsoo isaatiin fidate kana beekee mirga isaaf dirqama isaa beekee innis kabajee kanneen immoo hin kabajne immoo akka isaan kabaju gochuudhaaf qabsaa'uu qaba. Inni jalqabaa achirraa kaa'aa waan ta'eef. Nama yeeqama uumuuf yookaan uummanni kun akka nagaan hin deemne yookaan akka nagaan hin teenye akka limaati isaan goone gufuu uumuudhaaf kan deemu yoo ta'e malee namni kana dhaggeeffatu jiru. Kanaaf nuti limaatii tokko hojjennee ibaadaa keenya qabnee wajjin deemuu qabna wal gorsuu qabna. Waan hin barbaadetti amana innis waan barbaadetti amanu isinis waan barbaadettis amantu garuu sana booddee immoo lakki amantaa kan koo malee hin jiru jedhee anis dirqisiisuu hin danda'u innis na dirqisiisuu hin danda'u. Kun immoo seera mootummaan akka biyyattiitti uummata kanaa wajjin tumatee baase keessatti waan kaa'amee jiru. Kanaafuu seeraanis eegamaadha. Amantaan Islaamaa nama balleessaan jedhu, nama rukutaan jedhu, nama ajjeesaan jedhu. Xalaatichi isa mootummaadhaa gufuu ta'ee mootummaatti qabsaa'aa jiru. Isa kanatu mootummaa keenyas, uummata keenyas, seera keenyas raasaa jira. Xalaata keenyas immoo sakattaanee hin barbaanna. Hammas taanaan yoo ilmoo keenyallee ta'e, yoo abbaa keenyallee ta'e, isa bollaalumaan jedhe deef tokko lama hin gorfannaa. Isa immoo beekumaan hojjete mootummaatti dhiyeessinee harka wal qabannee bukkee cina mootummaa dhaabannee hin hojjannaa jedhanii kana amana'an. Diina misoomaa keenyaa gatii ta'e beeknee gufuu misooma keenyaa gatii ta'e beeknee gara fuulduraatti inni kanaa kun waliin nu galchuu guddina biyya keenyaan ta'uu guddina diinii keenyaan ta'uu guddina amantaa keenyaan ta'uu jechuu beeknee adda addaan fudhannee hin baafnadha. Irra guddaa kan ittiin walii galuu qabnu. Wanta danuu seera mootummaa mirga amantaa bilisummaa amantaa mootummaaf amantaan adda adda ta'uu isaanii wanta danuu keessatti gad hubannee barachuun keenya rakkoo sanaa kaaseeti. Rakkoon hin uumamin rakkoon uumamuudhaan duratti sirriitti
akka seera kana biyyi baratu akka biyyi qabsiifamu deddeebi'amee akka barsiifamu waan jedhu gaaffii keenya yeroo dheeraati. Namni sirriitti waa hubate beekaan jarjaree sardamee waatti rakkoo keessa waan hin galle barsiifamuu qaba. Maqaa ummatoowwan obbolowwan kan keenyaa balleessuudhaaf ta'ee jedhee wanti geggeeffamu yoo jiraate nu akka kan keenyatti isa kana ofitti maxxanfannee taa'uus hin barbaannu, isa kana dagaagsuus hin barbaannu. Namoota akkana firakooti jechuu dhiibne gara obbolowwan kan keenyaatiis gara kan keenyaayis badii hojjetaatti har'aa dhaabbadhu jenne yoo didee jenne qabnee achi kennuudhaaf qophiidhaan jedhaan gara kan kootiin. Hawaasni musliimaa nageenya barbaada. Kan godina Jimmaatis kan iddoo biraa jirus tokkuma. Nageenya kanaan dura boorees kan deebisee iddoo kan tasgabbees nambar waan hawaasa musliimaati. Kana kan fide hawaasa musliimaa sana tun taane humnoota muraasa hawaasni kun tokkummaan jiraachuun barbaanne nageenyi naannoo kana mirkanaa'uun barbaannetu kana godhanidha. Kanaaf kana dhas taanaan boris taanaan kana balaaleffachuun waajiba ta'a jechaadha. Hawaasa musliimaa keessatti ibidda qabsiisee maqaa amantaa saniin fayyadamee gara rakkootitti ergaa ofii shayxaanummaa qabu san tarkaanfachiisuuf nama barbaadutu ergama akkasii fudhatee ergama akkasii kenna. Gadhaabannee yaaduu qabna, gadhaabannee ilaaluu qabna, obsaan garaa bal'annee dubbicha addaan baafachuu qabna. Seeraan walitti hidhuu qabna immoo. Mootummaan kun amantii akkasii mirga isaanuu eegee keenya qofaayyuu osoo hin ta'in amantii hunduma isaaniitiif mirga isaanii kennee jechuudhaaf egaa rabbiin galateeffannee mootummaa kanallee ni galateeffannaa. Kanaaf amantii akkasii kana mirga qabdanii mirga keessaniin geggeeffadhaa jedhee waan inni kanaaf mirga nuu kenneefi mootummaa kana bukkee buunee kanneen amantiittillee dahoo godhatanii jechuudha haala biraatiin deemanillee duukaa boonee hordofnee akka barbaachisaa ta'ee ni goonaa. Nageenya ni qabna miti. Abbaan barbaade mirga mootummaan nuu kennan amantii isa geggeessaa jira. Amantii namarratti dhiibbaan hin jiru. Maaliif amantii kottu gadi bahii mana amantii keessaa namni jedhee hin jiru. Akka miidiyaatiin dhageenyutti yommuu Xaqilaa Ministeeriin deebisanii miidiyaadhaan hundumtuu nagaa. Xinnoo ishee namni yartuu yoo dhagoo baatiyyuu miidiyaadhaan namni tattaafalaa jira jechuudha, hordofaa jira. Mootummaan keenya mootummaa Itoophiyaati. Sirriidha. Mootummaan keenya mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Islaamaa hin jiru. Mootummaan Kiristaanaa hin jiru. Mootummaan waaqeffataa hin jiru jedhanii deebii deebisanii Xaqilaa Ministeeriin. Maaliif hundumti amantii isaa qabatee jira. Kan inni ittiin bulu immoo mootummaa tokkoon. Mootummaa dimokiraatawaati. Mootummaa amantii sana isaa kabajeetiin. Waan ta'eedhaaf amantiin abbaa barbaadee geggeeffamaa jira akka dhiqa Wallaggaa keessatti jechuudha. Namni amantii namaatti dhiibbaa fide hin jiru tokkollee. Wanni asitti erga dhufne agarree fi wanni duraan haasawwamaa ture adda garagara ta'uu isaati. Wanni baay'isee hubadhe leenjii kanarraa. Leenjiin kun waan guddaa waan duraan dhagahamaa ture qiblaan garagaleera, quraanni jijjiirameera. Amantii adda mootummaan giddiidhaan fudhadhaa jedhee nama dirqisiisaa jira kan jiru ololli soba ta'e kan dhugaarraa fagoo ta'e bal'inaan haasawwamaa ture. Amma garuu erga as dhufnee hadiisaa fi qur'aanaan ala waan takku oduu itti hin makamin wanni nuyi asitti barachaa turre waama kanaan dura sahaabotarraa rasuularraa waan ka'e ta'uusaadha. Hadiisaa fi qur'aana ta'uusaa cimsee kana biyyaa ibsuun barbaada. Wanni immoo nurraa eeggamu warri amma asitti leenjii baranneerru kuni ummata baay'eetu nu duuba jira. Ummata nu duuba jiran kanaaf waan
islaminaa keenyaaf hin taane waan mootummaadhaaf hin taane waan misooma keenya duubatti deebisu shororkeessota waan immoo akka mankaraarsummaa babal'isaa jiran kana akka balaaleffachuu qabnan jedha akka ergaatti wanni imaamota as jiran kanaan dabarsuu barbaadu. Heera mootummaa keenya irratti dhimmoonni amantiif mootummaa jiraniif dhimmoonni olaantummaa seeraa jiran ifatti ta'anii jiran dirqamoota heerri mootummaa keenyaa kaa'u sana cabsanii olaantummaa seeraaf heera biyyattii diiganii biyya akka feeteen bultu gochuudhaaf yaalii godhamu fi barnoota kennamu. Mootummaatti hin gabbarin, mootummaadhaaf hin abboomamin, waan mootummaan siin jedhu hin godhin. Mootummaan kun mootummaa amantii kee keessaa ba'e miti. Kanaaf amma mootummaa amantii keetii qabaattutti amantii kee kan simatu mootummaa akkasii amma uummattutti mootummaadhaaf hin bulin jechoonni jedhanii barsiifni jedhan bu'uuraan dhaadhessitummaa amantiiti, makaraarsituummaadha. Maqaa muslimaatiin ta'uudhaan malaa jechuudhaan mal muslima wakkaleeti miti boris nu wakkalu hadhan nu wakkalu makaraarsaan makaraarsummaan hinuma jira. Makaraarsummaa kana immoo warra dhiphinaan sammuu dhiphinaan guddina keenya jibbee amantaa keenyatti bajancarsuu jedhee misooma keenya irraa nu gufachiisuu jedhee olola kana kan badanii ol kaan of keessaa hin baamna ittis hin qabsoomna of keessatti ittis hin himnu. Keewwata 11 mootummaan amantii keessan galuu amantiin immoo heera mootummaa agartee mootummaa siyaasa keessan galuu isa jedhu akka bakka jiru dhufnee hubannee baay'ee gammachuun guddaan nutti dhaga'ame. Walga'ii kana hin dhaqnu jedhaa turre akkuma dhufamne iyyuu godhaa turre olola adda addaa waan nutti geessifamee fi ofiifis akka ittiin hirmaanne yaadaa turre kunis maali? Amantaan keessan dudduubatti qabameera. Mootummaan amantaa warra ala sunnati wal jamaa kana balleessuudha fedhii qaba isa jedhamuun waan kana sodaannee biyya sodaachisaa turre. Gizee dhufnu garuu gammachuu guddaa itti gammanneerra sichittis fuulduratti amantaan keenya akka inni hin tuqamnes dhugeessineerra jechuudha. Dogongorumti illee yoo jiraate badiirumti illee yoo jiraate yoo uumame badiin uumamee jennee waan biraa keessa galurra aadaatti wal gaafannu qabna. Seeratti wal gaafannu qabna, tumaatti wal gaafannu qabna. Kun maaliif ta'e jenneet mari'anne isaanii kana galaa keessa noo godhattan amantiin nagaa ta'a, biyyi nagaa ta'a, misoomni keenya itti fufa, warri kufaatii keenya eegan, warri badiisa keenya eegan, warri wal fixuu keenya eegan, warri walitti dhudhuu keenya eegan karaa laalaa hafu. Demokrasii godhan cimsinee ni mormina ni balaaleffanna. Nuti leenjifamtoonni kun leenjii mana marii keenya irraa nu kennameen mankaraasummaa fi dhaadhessummaa caasaalee keenya keessaa hatattamaan akka qulqullaa'u nu cimsinee gaafataa mootummaanis nutis gahee keenya baachuudhaaf waadaa ni seenna. Nan balaaleffadhaa gara fuulduraattis nan balaaleffadhaa saban hogganullee jechuudha uummata na jira jiru imaama jedhamee bakka tokkotti kaa'ameedha kanan dhufee akka inni balaaleffatu nan godha. Haguuggatanii fuula jaraatti cilaatti dibatanii uffata jaraa geeddaratanii ummata muslimaa kana akka inni amantii jaallatu waan beekaniif ummanni muslimaa kana keessa yoo dhaqne walluu fakkaata amantaa jaraa keessa kana galchina kana hojjannaa jedhanii dugda dudduubaan nu uranii galanii tunu zaati jaraa fuulduratti nagarre fuulduraanu amantaa keenya ilaalla. Jarri garuu nu uranii seenanii amantaa nu agarsiisanii waan biraa nu hojjechiisaa turan. Kanaafuyyuu wanni kun immoo deebine walumaa gala wanni kan nu hojjechiisaa ture gochaan hojjetaa turre sun hadha kan ofitti gaabbinu yoo taane dhugaa of ilaalle
akka of ilaallee waan goone yoo ofitti gaabbiina ta'e eenyu kana hojjetee yoo jenne diinota keenya jechuudha. Diina jireenya keenyaa, diina guddina ilmaan keenyaa. Amantaa da'oo fakkeessanii warri amantaa kana keessatti amantaa keenya balleessuudhaaf mootummaa akkanatti mirga nuu kennee jiru amantaa keenya balleessuudhaaf akkasitti carraaqaa jiran ummanni muslimaa isa kanas hin balaaleffata. Waltajjii akkanaa irraa nageenyatu burqaa, wal danda'utu burqaa, wal kabajutu burqaa, uf guddisutu burqaa, biyyas guddisutu burqaa. Rakkoon karaa nageenyaatiin hiikamuun waan guddaadha. Wantumti ilmaan keenya barsiifanneefu rakkoo biyya keenyaa nageenyaan hiikuudhaaf waan ta'eef kaayyoodhumti guddaan mootummaarraa eegamus kanaa jechuudha. Eenyuyyuu amantii tokko biyyattii kana keessatti caalchisuu hin danda'u. Nam fida yoo jedhes ofumaaf caba malee caalchisuu akka hin dandeenye hubatamaadhas beekamaadhas. Waa'ee heeraa barachuun kan keenya murteessaadha. Amantii keenya sirriitti gaggeeffachuuf mirga keenya beekuudhaafis bilisummaa mirga keenyaaf dirqama keenya beekuuf guddina keenyaafis heera mootummaa barachuun dirqama keenya. Nuti amantaan tokkichi biyya kana keessa haa jiraatu jechuu hin barbaannus hin danda'amus. Namni kana jedhullee kufaadhaa dadhabaadhaa waan iddoo hin qabneedha. Amantaa tokko qofaa miti. Amantaa kan koo malee namni jedhullee akkasuma kufaadha. Amantaa kan koo malee jechuun hin danda'amu. Rabbis hin jenne. Nama amantaa biroo hordofuu wajjiniin jiraataniit liqeessanii fi liqeeffataniit gargaaranii irraa gargaarsa barbaadaniit wajjiniin jiraachaatiin hin turani. Amantaan biraa akka jiraachuu danda'uu fi amantaa biroo wajjiniin akka itti jiraannu nu barsiisuudhaaf jedhaniitiin. Makaraaressummaan kun oolee bulee jireenya namaa balleessaa jira. Islaaminaa balleessaa jira. Salaata balleessaa jira. Masjiida balleessaa jira. Halaqaa ilmii balleessaa jira. Nama miidhaa ammoo kun nama biraa miti. Mootummaa miti. Of danda'a kan inni miidhu. Nu miidha. Heera keenya kan eegu nuti tumatee achi keeyate amantaa keenyaaf wabummaan wabiidha heerri keenya. Heerri sabaaf sablammii Itoophiyaa tumatee achi keeyate wabii amantaa keenyaati waan ta'eef qixa kanaan hin cabataanaan hin qabsoofnan. Dimokiraasii jechuun inni guddaan ilaalchonni adda addaa wajjin falmanii ummata biratti kan fudhatama qabu itti fufiinsaan jiraachuu akka danda'u. Inni kunis hundee baduu hin danda'u. Daangaa heeraaf seeraan kaa'ame keessatti ilaalchonni adda addaa kun hundinuu jiraachuu danda'u. Namni meeqa balaaleffachaa turtan kaatanii isin kun beekee raawwachiise kun osoo hin beekin yakka raawwateera. Amma ji'uma kana keessa asuma Oromiyaa asaasaa fudhannu jiran qabeenya ummata barbadeessanii jiru. Lubbuun nama hedduu darbeera. Mee amantaa kana ajaja. Amantaan kana akkan ajajni beekama isinis beektu namni kamuu beeku. Garuu warri amantaa kana dawoo godhatanii ummata amantaa ofii hordofatu kana jala seenanii bobaa isaa jalaa akka dhagaa darbatu sobaan taasisan kun yoo mari'anne ofirraa kutuu dandeenyamu yoo mana teennee aman. Amantoota yeroo dheeraadhaaf wajjin jiraataniidha amantoonni Itoophiyaa keessa jiran. Yeroo ammaa kun jaallannus jibbinus humnoonni adda addaa ergama isaanii milkeessuudhaaf humnoonni biyya keessaas humnoonni biyya alaas qindoomanii kana cilaatti dibuudhaaf yeroo isaan itti socho'aa jiran. Heera mootummaa baay'ee jaallannu mirga nuu kenne jennee itti amannuuf itti boonnu kana gaaffii keessa galchuudhaaf socho'u. Kanarratti ubi bu'uu hin qabu. Ubarra buusuu hin qabnu rakkoo kanarra.